jaarsa namaa akka qallaalitti hin dhiisu bar lubbuu. Akkam Akka qallaalitti waliin dhiisnu. akkam Fatiha namni barbaada namni bultii qabu ganaa asi mana darsin galchoora dachis yaam ani siyaam Ati eeggadda garuu maakii footoo sun deema. Oh my god. Annatti toltaniin isin laale garuu qarrisin jedhee bakka sanatti. raqaru nuun hin jenne Yaa asi kuwan qabu erga footoo kaane booda arkinee barsi eessaa qubana qabdanii isin mataa qiyya gubbaan roomaansii hojjettanii. Bakka hin deemetti roomaansiin irratti hojjettanii. Mana asrii deemu roomaansiin irratti hojjete warra roomaansii hojjete hin beekne faan roomaansiin irratti hojjetaa bara. Yoon mana reedii deeme yoon mana amsaa deeme akkasuma rabbumaan xullullee ganda keessaa na godhe. Atis itti dabalamtee kunoo duraan jara qofa ture mubaarak darbate. Ati Fatiha dhaggeeffadhu yaa bosi nama dhee rabbii jeetiti hamiillee wallahi waan badamti maal jeesee hamadhine beektaa dheengadda Fatiha tanaaf sababa Fatihaadhaan mana toortaa keekii banuun qabaa kanarraa bittu jee No ara anammoo hadda namni waa'ee keetii natti mee. Mana keekaatiin banaa sababa isiiti jechuun bakka keeka kana namaa geessitam gizee hedduu akka narraa bittuuf namni manatti hojjedhaa na ajajadhu wallahi Fatiha naasii dalagaa. Footoodhaan moo? Footoodhaan si hojjedhaa na biratti na bira hojjedhaa namoota. Wallahi amma nama wayii sarpiraayiz gochuu deema. Fatiha sanuu waan hin jeeni beektaa Fatiha wallahi akkana hin jeela natti naariin maal jee Fatihaan keeka duraan ni beektaa Fatiyee ifa manaa godhiiti duraan keeka rakishaa tokko bittee fidda inni haa keekni ati fiddu amma keekii Allah waan namaan jees namni natti aarus numan himaan bira amma jeella Fatihaan wallahi keekiin dheenganta fidaa jirtu kun wallahi keekii firjee keessa kaa'ee shaayitti danfisee guyyaa meeqa nyaadha ni mi'aa anjayin duraan ati gabbaanaan firraa silaallacha keenya mi'aawu. Amman jeen bikka jijjiirtee jirti eessaa fidde jeete laalu ture waraqaa wallahi ni mi'aa. Astaghfirullah lazim. Bakka dagamamuu qaba maakiidha keekni kun Oromoo. Wallahi keeka Fatiyaa amma kalibbishna wallahi duraan hin mi'aawu keekni. Ganda kana keessaan bitaa bar. Qaalii bitamii hamma qaaliidha laafii Amma qaaliidha kan duraanii 300 fi 450. Akkuma ta'ee haalatta duraanii sun barni beeksista amma garaafa shinti beeti na fiiksisaa barra isa duraanii sarpiraayiz godhee. Ati maamila maan taane diskaawuntii siifaa godhanii. Ta'ee bar amma naa godhaa jiranii bar. Fatiyaa wallahi miskiinaa bar. Fatihaa koo qubnu garuu dhaggeeffadhu Fatihaan afaaniin jajjartu malee qubna gara nyaanaatu wallahi hedduu qubna gara gaafa nam tokko beeyte bakka nama san respect gootee kabajjee ni dhufti silaalti yoo si dhukkubees yoo aflaa qabaates yoo namni si dhufees bichaa nama kabajjisni galee garuu xiqqoo hin jarjarti nama wayitu naa hime maakiin hin jarjarti garuu xiqqoo maakiin naan jedhani har'a Fatiyaan kun akka bakka jira miti nama guddaa wayii bakka haadha keenya waa fuutu malee mana namaa deemuu hin dandeessu jette jedhani mana namaa teessee ati Fatiyaan kun akkasi Fatiyaanii mana namaa waa fuutee deemti yaani ni jiraame harka duwwaa deemuu feetu ni jaallattu mana namaa gizee deemtu harka qullaa hin deemtu gobaziidha wallahi. Kaasi faarsuun ture nama biratti faarsuu turteedha. Fatihaan nama gaariidha gizee nama bira dheexu waa qabattee dhuftii nama laaltii akka nama guddaatii amallisi bakka akka nama guddaatii iktiraama qabdii bikka sanitti xiqqoo garuu ni jarjartiin sin je'ee. Yaa akkas. Bikkin itti jeellee nama dhufee si himu ni beektaa saniif hin jee sagalee kaasee hin jee. Yaa jennaanin waaw so much. Yaa Fatiyaa akkasi wallahi. Nama gaarii. Mee maakiidhaa dabalamu keekni warri jettan takka noo warri jettan lama kuullee teenya welcome jabduu Oromoon qabdu. Kuullee isuuf bar jabduu Oromooti takka ilaal ay Oromoo bakka maqaa Oromootiin jechuudha. Wow so much. Wow Oromoo. Wow so much. This is crazy.
واو اوكي. يا ربي حافظ القرآن نقولي يا ربي حافظ القرآن نقولي يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا قدوس يا منان يا ربي يا ربي يا الله حافظ القرآن نقولي ورنا لالوس أنس حافظ القرآن نقولي يا حافظ القرآن نقولي يا رحمن قاي صلاتني دعاء الليلي واني سبي بوياتهم بريدو سبي نما دبري ساعة كالما في دمنا ساعة لما يرقى دبري قرو دعاء سني يقول ايه آمين آمين جاء فديه خوسين مسجد برنا مالي فابتي خوم مسي بالبلجة يادو ثري يا ربي يا الله دعائن كيكا مقبولة. والله يعني قرآن قرونين في الأقرو مالي في الأقرو والله عن قرآن قرونين في الأقرو قرآن هنقبو خيط قرآن هنقبدو قرآن مسجد خيسا وكمت يو سنتبر مسجد خيسا وهنجرا مداني باي برماكيات وجنين فترين لبو يعني نات بر مسجد دفتو ان شاء الله ولين فترات ان شاء الله والله فتيه سيام الشيكا جايبه ولين فتره يا مسجد درقمد اقاتو ريبراني فاتي وغادر بني اني ادتا هندفتو ريبرنا غلمي بر اركلي سواني يو ان اولي فين ددبه افي كوتو بناتش دعاي غدلنا اتينا بيتي دوغما قرآن يور بد قرآن مسيخ نسيفين غدا بيتام جرتاتي دعاي غدي مي ماكي اني سجوبه جر نمتا كنا دوبن جر ما الى التري بسشانو سالو نجرا ساني سالو نجراتي غدا جرتا أنا من الريبان تنجر والله أنا قرأت وأنت أكم قبات الساتي قرآن قرأت الرّي سمو دول مسينتين أنا يا ستوري كيسر هايا دوبا نلف تاري بور إن شاء الله ولين سالان نبور ليلي يا الله أنا مال يتدوبا فتيه يا ماكي مي نمي مالك أبو أسر نجرا مالك أبو نما مالك أبو مبارك مسمى رب مسودات لوتي اللام فرامو بينا كنتو سلاب تامي تاتيل أني خدتو غالارك يسيني ورب الكابا مبي حقنيكو سن إيسو حقنيكو بكات جرتو تسن إيسو إن شاء الله كان برات مبارك حق الرقب دمو سرقب الرانكبا والله माकी दुआई नो गोडी दुआई में तम दुआई गाने जाते सन मायने स्नी गोडे में दुआई बर्री गोडी यार भी फलोस जन्ना फलोस डॉलर कोडे माय कोडे को या फलोस डॉलर जारसा माली थी जारसी मान ना मागोड़ा इसे ने लाला kan keessa laalla nuti doolarii feena anjarsan fadwan maaliif garuu anjarsa namaan fedha maakiyyee sigare maaliif jaarsa namaa feeta fatuyyee wallahi xaaxaan qabuu jinsii faguun hin jiru maakiyyee cinqamuun hin jiru sigare amma jaartii isaa isii duraa bira keessummaan baay'ataa ana bira keessummaan hin baay'atu ana wajjin roomaansii qofa hojjanna dhufee romaantikii hojjannee deemaa jechuudha sigare fajrii yene fiqir ijoollee biyyaa intala biyyaa sababni ati jaarsa namaatti jaalattu himime tokkoffaa uffata isaa miicuun hin jiru tokkosuun hin jiru fattuush weelkaameen jechuun ati jaartiin duraa dhageeffadhu ati fakkeenyaaf jaarsa namatti gisee heerumtu sanii lammaffaa ta'uu barbaadde moo jara adda diidee fudhachuu feeta
Ara wallahi macarrasha na godhu yoo fedhe qofuma naafu. Taanis jiraattee ayitis jiraachuu feeta. Ajira inna tadia. Haaya. Taan jiinsii yoo miicite ati wanti jiinsii miicineef maali? Isiin sarraatanya demoo tamtu sarraatanya tamtu jaartii ati maal miicite? Ana bire gizee dhufu qumxaa qofaan deema shurruxaaf qumxaan qofaan. Aslan dhiirtii dubartii waa jechuun mana keessa mana ofii hin dalayne libaana tana aarsine mana ofiirraa qaxxareene uffata isaa hin miicine nyaata isaa hin goggoone hin feetuu si jammar. Romaansi qofa waan jedhamu hin jiru bal. Romaansiin illee tsadaatii wajji laal. Romaansiin illee fo'aa billecci wajji malee romaansiin inshaallah jaakeeta ta duraa miicitee ta duruma san irra dida malee si aaree habibti. Manash na. Bar mana kiyya adda garuu romaansi tsadaat gaano habibti. Jinsi isaan niquun siin jedhe maakiyyaan jaarsa namaan fedha. Jinsi isaan jaarsi namaa ni mi'aawaa bar maakii wallahi asin agarree malee jaarsi namaa ni mi'aawaa. Ati isatti jaarsa nama jaarsa maal jechu feetetti jaarsa yaa rabbii yaa rabbii yaa rabbii inshallah jaarsa namatti deemtee ture kana dura yaa jaarsa nama wajjin eegallee karaa eegallee achiin ilmaan shan Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad maal asoyti intal no walla karaa eegallee ni dhiisne ilmaan shan qaba. Barnamni dubbisitan dhuguma godha. Biraati barnamni dhugaas isaa abargisi akka taasisu. Ay maakii kun iso baaree eegallee karaatti rafee walla jaarsi nama mi'aawa. Jana irratti mi'aawa garuu jaarsi nama bismillaahi. Ati bareedduu tana kun dumbushee tana qoonjiyee dumbushbush yaalshinaat tokko luqqisuu dhabdee maal goota jaarsi namaa du'e bare fiifuu sun. Nin kaasa kasa du'e sana. Maal haasa'e inshallah mootot qasqasoo. Oromoo baga nagaan dhufte gootitti Oromoon qabdu. Yaa rakkoo ara wallahi jaarsi namaa barmirxiidha. Namni waan namaa jala xulxul jiru ka ofii hin beeku laal. Xulxul akkuma jee xulxul wallahi namni laal yetim yaaltana daa 00 qab gootetuma dhiirri ሲጀመር የመጀመሪያ ወንድ ማለት የትም ጀቹን በትዳር ማለት ነው አንደኛ መሆን አለብሽ እንጂ የምን ሁለተኛ ነው የኔ እናት ምን ሆነሽ ነው መጨረሻ መኪና ጋቢና ዱረታው ቶለመለ ዱበታውን እንተሩበር ዱረገሩ ላልዮነ ማኪዬ አመከ ሲንክሪን ጣጣ ቀበረን ዲስኖራን ዋን ዱሎሜፊስ ጃርሰነማና ወይ ዱሎሜት እንጀራ ያ ኡምሪንኪ የወጋ ሶዶሚጃ أكستانا خيكمي نجرا ورخاريا مي فوقر جاكيني قدر بابي سينجل بابا مو سينجل دادي يا بقانين فداركون كابو كان فوقر أراكو هادفو so kaguwate jiren ya rabbi jarti na giana kan je sani deite romansi garsista mal gutati khanamni walin jiru deite walin gubatta fatiye kan nama mi'aafani bar batalee kan ጓደኛ hiriyaa kiyyaa ta'e monatti tola laal dhaggeeffadhu ሁለተኛ ብትሆኚ ማለት ነው ወንድ ልጅ በቃ ተላል dubartii qab ofiisi dubartiin takka of gattisi galee of namni ofirra dalau qabfoo bilic jugum jettee nyaata kee maal kee foo agoot እሱ የሚያደላው እናቴ akkuma laal sareen bikkatti isii tolee ciisti jaansan beete of course akkas jechuun man hulat lama yoo ta'ellee namni lama ta'ullee jechuun lameen kun takkarra numa caaltisi galee of course tammoota dubaa akkam taate yaa rabbi single dad naaf kennu gaa rabbiin maal goona yaada jijjiirte moo yaa single dadii wayya gideen akkanatti ilaalu jaarsa namaa jechuun guys jaarsa namarraa yaada isinii jijjiirtiseen jira shugguxii alhamdulillah jaa kan fuudhamee qabee jijjiirsisee yaada isii ay maatii an bar jaarsa namaa akka qallaalitti hin dhiisu bar lubbuu akkam akka qallaalitti wal hin dhiisnu akkam
Fatiha namni barbaqa namni bultii qabu ganaa asi mana darsin galchuu walaadachis yaamna. Anis yaam. Ati eeggadda garuu maakii footoo sun deema. Oh my god. Annatti toltaniin isin laale garuu qarra sun jedhee bakka sanatti. Qarra nuun hin jennee. Asii quban qabu erga footoo kaane booda harkinee barsi. Eessaa qubana qabdan isin mataa